Tole ashamar kafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'una family jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'e eebbifamu deebi'ee dhufee jira viidiyoo biraatiin jechuudha chaanaala kanaaf haaraa warra taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafanna jechuudha guyyaarraa waan tokko waan aadaa ta'e tokko isin qabadhee dhufee jira jechuudha maaliidha innis muuqii yookiin immoo ajjaa jechuudha akka keenyatti akka afaan oromootiin kan beeknu muuqii jechuudha muuqii jennee beekna jechuudha kun daakuudha akkuma argitan kana kun daakuudha muuqii danfisuufanii jechuudha dubartii deessee jira dubartii deessee kana bira deemuufanii jechuudha achi deemuudhaaf ni waan ta'eef muuqii danfisee dhaquufanii hospitaala buleemmoo jechuudha hospitaala buleetan dhufee achi ishii biraan bulee jechuudha fresh jechuudha daa'ima argachuudha fi amma shibra dhaqee bulee tanan dhufe waan ta'eef jechuudha amma muuqii danfisuufiidhaafini muuqii danfisee fuudhee dhaqeetani isinin jechuu barbaada daawwattoota keenya kabajamtoota jaallatamtoota keenya isinin jedha muuqii kana akkamittiin akkan danfisuu isin agarsiisa jechuudha dhadhaanitti nama soogidda xiqqoo isheetti na'aa sukkaara soogidda xiqqoodha kun akkuma argitan kana bishaan danfifadheera elektrikitti danfifadhe soogidda xiqqoo ishee itti gootu jechuudha mana itti gootu jechuudha daakuu ajjaa mataa isaa danda'e ofisaatii qopheeffannee qabna jechuudha bishaan ho'aa waan ta'eef damneetu daakuutti daballee kunna bishaan danfiseera qobaatti jechuudha inaara xiqqeessee rukutaa jechuudha baay'ee miti peermusiin tokkoon danfisuu barbaade waan ta'eef jechuudha bishaan danfa waan ta'eef waan kursachuu danda'uuf damnee rukunna jechuudha akka kursannetti damnee rukunna jechuudha rukutee jiraan kursanne na duraati Lokosne stofi ganatti lokosachuudha ganaadha jechuudha furdatesi hingaaggules waan ta'eef gingilchaa fideetaniin keessaa cuunfaa jechuudha akkasittiin ta'u keessaa cuunfama ganaa xiqqoo bishaan ho'aa waan ta'eef bishaan qorraatti naqani muuqii jechuudha bishaan qorraan bulbultanii irra gochuu dandeessu isini garuu ani immoo bishaan waan qobaatti danfiseef qobaatti bishaan danfaadha waan ta'eef jechuudha nan eenyu ta'a jechuudha daawwattoota keenya ana akkasumatti gaditti naqaa jechuudha warri bishaan qobaatti danfistanii inni kaatanis jirtu ta'a duratti maatiin naan ilaalu bishaan qobaatti danfisaniitu muuqisa daakuu sana ammoo daakuu wanti godhachuudha qobaatti bulbulan itti naqachuudha ani garuu akkasitti itti naqu bishaan danfisee faana bulbulachuudha waan ta'u tan lokkosa Kuna daawwattoota keenya akkuma argitan kana hojjechaa kan jira. Dubartiin deessee waan baay'ee barbaaddi. Dubartii deessee finii jechuudha dubartii tokko da'ee jechuudha obboleetti mulunaati. Obboleetti mulunaa deessee jirti. Ishii barana sargii ishii yookiin cidha ishii argitaniif ishiitu da'ee jechuudha. Jaalamanarraa cidha godhatanii turani. Amma immoo mucaa deessee harkatti qabattee dhungachaa jirti jechuudha. Baay'ee namatti tola.
Isiniin jechuu barbaada yeroo natti dhaqe immoo danda'ame viidiyoo isaas ni agarsiisa. Yoommoo dadhabame maa gochuu hin danda'u. Isiniin jedhaa daawwattoota keenyaa kunoo muuqii haala kanaan danfisaa jirra. Peruusiin fida. Bishaan ho'aadhaan ni qaba peruusiin malee qorraan hin dhiqamu jechuudha nu biratti. Kottaa sini no baasa. Nyaata faana geessaaf jechuudha. Nyaata wayii qopheessee jechuudha. Nyaata sanas sin agarsiisuu nan danda'a. Garuu nyaata faana geessuufanii. Isiniin jedhaa daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kottaa isinis muuqii dhuguu barbaaddan kottaan isiniin jedha. Muuqii dhuguu barbaaddu kottaa warri muuqii dhuguu barbaadan dafaas gaa sina baasa. Sina no baasa. Videoon kana faana dhandha yoo danda'ame jechuudha. Dubartittii deessi sana bira isinan geessaa wajjumaan deemnaa nu faana deemaa isiniin jedha. Yoo qaamaadillee faana deemu baattan viidiyoo dhumaan isin geessa jechuudha. Qophaa isiniin jedha. Isinis waan qabattanii hidhattan itti yaadaati isin fuudheen naqaa jechuudha. Sukkaara kun akkuma argitan kana tokkoon itti naqa. Kun tokko itti baay'ata yoo ta'e hin beeku. Garuu ani ittiin baay'isuun nan muuqii hojjetadhu jechuudha. Ittiin baay'isuu jechuudha. Sukkaarri sirrii miti baay'istanii dhugina. Daawwattoota keenyaa sukkaarri sirrii miti baay'istanii dhugina. Maxanii matti dhugaa. Baay'isuu sirrii miti jechuudha. Kana tokko itti naqa jechuudha. Hin baay'atayyuu jechuudha xiqqoo yoo mana namaa jaadeemuuf itti baay'isuus miti yoo sirrii isaatti maxanii isaatti itti naquudha jechuudha.
daawwattoota keenya warreen viidiyoo kana ilaaltan adaraa isinitti haa ta'u adara laayikii otoo hin godhin hin darbina viidiyoo kana immoo hanga dhumaatti otoo hin daawwatiin bira hin darbina isiniin jedha adaraa isinitti haa ta'u otoo laayikii hin godhin bira hin darbina isiniin jedha laayikii tuqaa laayikii godhaati eenyu godhaan isiniin jedha laayikii godhaa Tole daawwattoota keenya innaa xumurame immoo walitti deebinaa nagaatti tura isiniin jedha hangasitti nagaatti tura xumurarra walitti deebina akkamittiin mooqin akkam akka ta'e yeroo deemu isin agarsiisa jechuudha.